Ashama arkafuun nagaan ku kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Asuma warra maatii kiyyaa hin taane akka maatii kiyyaa naa taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warra maatii kiyyaa taatanii jirtan immoo laayik sheer gochuudhaan akka na jajjabeessitan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Arragaate akkuma asaamaa jiru waanuma odeeffamaa jiru irraati yaada qaba. Innis immoo maal jettanii dhimma hatattamaadha jechuudha. Kan walii darbuu qabu akka walii daddabarsitanis asumaanin kabajaan sin gaafadha. Inni maaloo jettanii Saudi Arabiyaa keessatti akkuma beekamu guyyaa 3 dura shorxaa yookiin immoo poolisiin Saudi Arabiyaa ajjeefamuu isaati. Hedduun nama ijoollee lammii Itoophiyaadha namni ajjeese jedhametu asaamaa ture. Garuu akka jedhamete namni amma dubbiin adda bahee jira. Namni shorxaa yookiin immoo poolisii Saudi Arabiyaa kana namni ajjeese lammii Misiriidha, nama Misiriidha jedhani. Akka oduutti gaa namni bira ga'ee hin jiru. Garuu immoo akka hubatamee jirutti ijoollee Itoophiyaa miti jechuudha. Walumaa galatti lammii Itoophiyaa miti lammii Misiriidha. Kanaaf iyyuu Haji Nabii kan jedhamu kan qabamaa jiru kan ajjeese suni hin argamne sanuu shugguttiidhaan ajjeese jedhama. Namni ajjeese suni hanga hammaatti hin argamne. Kanaaf iyyuu Saudi Arabiyaa keessaa magaalaa guddoo Gidda jedhamtu keessattidha. Magaalaa Gidda Saudi Arabiyaa kana keessaati nama hiqaamaa qabullee nama hiqaamaa hin qabnellee lammii biyya kamiyyuu ka ta'e walitti qabaniitu mana cabsanii makiina 30 waliin guuraniitu kan hiqaamaa qabu sadda baasanii kan hiqaamaa hin qabnes walumatti daa'imman osoo hin jedhin haadha miicaa osoo hin jedhin nama guddaa osoo hin jedhin akkasiin dararaa jiru jechuudha. Sammuu Saudi Arabiyaa keessatti magaalaa Giddaa kana osoo hin taane Riyaad, Dammaam, Makkaa, Xaayif bootaa hin jedhamne bootaa kana hunda baadiyyaa keessallee kan akka naannoo ijoolleen hoolaa eegdutti kan baadiyyaa keessaa dalagataniillee walitti qabanii guuruu jiran. Sunoo lammii Itoophiyaa bichaadha jedhanii kanaasaa jiran lammii Itoophiyaa duwwaa miti. Misiriidha, Yamanii, Sudaanii, Sumaalee, Keeniyaa namni hiqaamaa qabus kan hiqaamaa hin qabnes walumaa galatti Haji Nabii kan ta'e walitti qabaniitu guuraa jiran. Kanaaf iyyuu dhaamsa keenya akka walii daddabarsitan kabajaan asumaa isinitti dhaammachaa of eeggannoo godhaa. Kan mana jirtan yoo mana keessan isinitti cabsanillee jaayizataa of qopheessaa ta'aa. Kan immoo mana isinitti cabsan carraa keessan. Kan immoo karaarra deemtanii yookiin dalagaaf jettanii baatanii harka shorxaa akka hin buune akka poolisiin isin hin qabne akeekkachiisa isinitti himna. Of eeggannoo guddaa jechuudha. Aga torbee lama aga torbee tokkotti aga namni lammii isaanii kana ajjeese addaan baafamutti maaliirree addaan baafamutti of eeggannoo cimaa kan hiqaamaa qabus kan hiqaamaa hin qabnes wal danda'uun aadaa keenya. Ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo oleegaa of danda'a. Dhaamsa walii daddabarsaa asiin bahee achiin bahee waliif dhaamsa silkiidhaan isiniin jenna. Kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Egaa mootummaan Saudi Arabiyaa kun Haji Nabiin shorxaa isaa yookiin poolisii isaa lammii isaa dhufee jala ajjeesuun kun baay'ee itti dhagahame waan jiruuf Haji Nabii hundarratti iyyuu tarkaanfii fudhatanii waan jiraniif mana hidhaa sana keessatti rakkachuurra duraan of haa eeggannu isiniin jedha dhaamsa kiyya. Of eeggadhaa yaa obboleewwan kiyyaa. Asumaanin xumuraa of eeggannoo guddaa mana hidhaa sana keessa waan baay'ee nama rakkisudha. Kanaaf iyyuu otoo mana hidhaa hin gahin of eeggadhaa isiniin jenna. Xumureera nagaan naa jiraadha.